Gafarsaa Gujee daandii dinagdee egeree. Giddugala Oromiyaa magaalaa Shaggar gara lixaatti dhiheenya hundeeffamte. Gafarsaa Gujee kutaa magaalaa umrii xiqqoo qabdu garuu kutaa magaalaa giddugala magaalaa ammayyaa fi misoomaa ta'uun daandii dinagdee egeree cimaa ijaaruu eegalteedha. Kutaan magaalaa Gafarsaa Gujee kutaalee magaalaa Shaggar qonnaan bultoota hedduu hammachuun hunda'an keessaa kan tarree duraa keessatti hiramtudha. Kutaan magaalaa kun aanaalee 4 qabdi. Haalli qilleensaa baramaa ishee immoo baddaa fi badda dareedha. Magaalaa keenya aanaa 4tti ijaaramtee jirti. Aanaa Gafarsa Eegduu, aanaa Gujee, aanaa Kuluboof, aanaa Gudduu jedhamti. Lafti uwwisii kutaa magaalaan keenya irratti qubattee jirtu hektaara 17,132dha. Kutaan magaalaa keenya akkuma beekamu lixa Shaggar irratti kan argamu ta'ee qonnaan bulaa persentii 85 sanaa ol qonnaan bulaa hammattee kan hundooftedha. Haalli qilleensa kutaa magaalaa keenyaas persentii 75 baddaadha. Persentii 25 badda dareedha. Kutaan magaalaa Gafarsaa Gujee haala teessuma lafaa miidhagaa, bakkeewwan hawwata turizimii fi seena qabeessa ta'an hedduus qabdi. Afrikaatti tarii paarkii isa jalqabaati jedhamee kan yaadamu bosonni guddaan seena qabeessa ta'e bosonni Subbaa kutaa magaalaa kana keessatti argama. Gaarreewwan magaalaa Shaggarii fi Finfinneef miidhagina ta'an baay'eenis argamni isaanii kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti. Amalli haalli teessuma lafa keenyaas akkuma ilaaltan diriiraadha. Qabeenya uumamaa hawwattuu kan ta'e turizimiidhaaf gurguddoo kan of keessaa qabdudha. Kan akka bosona Subbaa, Wacacaa, Tulluu Eegduu, Lagi Gafarsaa, Hurufni Gujee kutaa magaalaa keenya hawwattuuf magariituu, lalistuu kan ishee taasisu keessaadha. Guddina magaalotaaf wantoota murteessoo ta'an keessaa tokko humna namaa oomishuu danda'uudha. Kutaan magaalaa Gafarsaa Gujee immoo kanaan kutaa magaalaa beekamtuudha jechuun ni danda'ama. Baay'ina uummataa kutaa magaalaa kana keessa jiru keessaa dhibbeentaan 47 humna oomishaa kan ta'e dargaggoodha. Bulchiinsi kutaa magaalaa Gafarsaa Gujees qabeenya uumamaa fi haalota mijatuu biroo kutaa magaalaan kun qabdu karooraan qindeessuun kutaa magaalichaa giddugala misoomaa fi dinagdee taasisuuf hojjechaa jira. Jiraataa kutaa magaalaa keenyaa akkuma isin jedhee bal'inaan qonnaan bulaa ta'u malee qonna irratti kan hundaa'e ta'u malee humna dargaggeessaa, humna oomishaa persentii 47 humna dargaggeessaati jechuudha. Kana jechuun humna oomishaa, humna misoomaa, humna hojjetee buluu danda'u kan nuti qabannee jirru. Humni kunis bal'inaan jiruuf jireenya isaa kan irratti hundaa'ee jiru akkuma isin kaasee bal'inaan qonnadha. Itti aansee daldaladha. Darbee warshaalee dhaabbilee investimentii adda addaa keessatti kan nuti qabnu naannoo 227 qabna. Kuni jiruuf jireenya hawaasa keenya irratti rarra'anii hundaa'anii akka jiraatan kan godhudha. Nuyis waan uummanni qabu, waan uumaan badhaase, waan uumama qabu kana walitti simsiisnee karoora misoomaa baasnee humna kana humna misoomaa gochuuf dabalataanis gaaffii uummataa, fedhii uummataa karaa giddu galeessa godhateetiin hojii hojjetaa turree jirra. Guddina ariifachiisaa fi badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuuf mootummaan naannoo Oromiyaa inishitiivoota adda addaa qopheessuun hojiirra oolchaa jiraachuun ni beekama.
Inisheetiivoota kana keessaa immoo tokko inisheetiiviiwwan misooma qonnaa irratti xiyyeeffatanidha. Kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeettis inisheetiiviiwwan misooma qonnaa gosti adda addaa bal'inaan hojiirra ooleera. Hojiin kunis haala barbaadameen akka milkaa'uufis kutaan magaalichaa qonnaan bultootaaf leenjii ogummaa fi fayyadama teeknooloojii kenneera. Hojii guddaan nuti qonnaan bulaa irratti hojjenne keessaa magaala waliin taane hojjenne keessaa tokko jiraate leenjii qonnaan bulaa kennu. Leenjii qonnaan bulaa kennu. Akkuma beekamu nuni lafa hin dhabne kaleessas lafa qabna. Waan dhabne hin qabnu. Wanti lafti keenya hin baasnes hin jiru. Haa ta'u garuu immoo lafa qabnu kanarratti akkaataa barbaadamuun hojjetameera yoo jenne hin hojjetamu. Hin hojjetamu. Fakkeenyaaf qamadii bonaa facaasuun bonni duris jira, bishaan duris jira, waan addaatti dhufe hin jiru. Hubannoo dabalame. Hubannoo dabalamee namni qamadii bona facaasee akka inni galfatu ta'ee jechuudha. Oomishni keenya akka inni dabalu ta'ee jechuudha. So kana gochuuf hojiin jalqaba hojjetamuu qabu qonnaan bulaan keenya qonna irratti hubannoo qabaachuu danda'utu irra laata kan jedhuun sadarkaadhaan leenjiin qonnaan bulaa keenyaaf akka kennamu ta'ee jechuudha. Kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti leenjiin hubannoo qonnaan bultootaa dabaluun cinatti inisheetiivoota misooma qonnaa hojiirra oolaniin teeknooloojiiwwan ammayyaa fayyadamuun oomishaa fi oomishtummaa misoomaa dabaluuf hojii hedduun hojjetameera. Hojiin kunis kuufama qabeenyaa, beekumsaa fi dandeettii hoggansaa fi hawaasa kutaa magaalichaa qindeessuun hojjetamaa jira. Hojiiwwan hojjetamaa jiran kunis oomishaa fi oomishtummaa dabaluun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessatti qooda olaanaa ba'achuu eegalaniiru. Lafa qonnaa bal'inaan qabnu kanarratti inisheetiivii misooma qonnaa irratti bara kana akka mootummaatti karoora gurguddaa gadi buusnee misooma beelladaa irratti, misooma lukkuu irratti, horsiisa aannanii irratti, damma irratti, inisheetiivii garaagaraa irratti gara weeraayosii yookaan sheediiwwan 308 ijaarree horii aannanii, horii furdisaa, lukkuu kallattii kanaatiin dargaggeessaafis hojii dhabdummaa karaa hir'isuu danda'uutiin dabalatee immoo qonni keenya jiruuf jireenya wabii nyaataa mul'anni shaggar qabatee jiru mirkaneessuudhaaf karaa dandeessisuutiin hojii hojjetamaa turedha. Qonnaan bulaan horii horsiisuu qaba. Horii furdisuu qaba. Kun aadaa keenya. Aadaa keenya keessa kan jiru akka leessa Oromoon itti fayyadamaa ture. Oromoon gaafa bishaan gaafattee aannan sii kennaa kan jedhamu suni aannantu akkanumaan argamaaf osoo hin taane waan sa'a qabuuf sa'a keessaa aannan argame jechuudha. So inisheetiiviiwwan hojjetaman jechuudha kutaa magaalaa kanatti. Inisheetiiviiwwan hojjetaman keessatti qonnaan bulaan keenya karaa xiqqaa jechuu hin dandeenyeen akka isaan fayyadaman ta'eeti kan jiru. Obbo Balaachoo Asheetee inisheetiivii misooma qonnaa mootummaan hojiirra oolchaa jiruun namoota biroo waliin gurmaa'anii nyaata beelladaa fi lukkuu oomishaa jiru. Hojii kanas kan eegalan deeggarsa bulchiinsa kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee taasiseefidha. Kutaan magaalichaa bu'uuraalee misoomaa barbaachisan guutuufiin cinatti walitti hidhamiinsa gabaa ga'aa uumeefira. Yeroo ammaas waldaan isaanii kunoo namoota hedduufillee carraa hojii uumeera. Dhugaa dubbachuudhaaf deeggarsi mootummaa gahee guddaa nuuf taphate hojii kana hojjechuudhaaf ibsaallee akka aanaa kanaaf akka kutaa magaalaa kanatti nu dursee kan argatan jiru. Carraa hojii kanaas dursinee tattaaffii nuti goonen caalmoo tattaaffii qaamni mootummaa sadarkaadhaan jiru nuun godheen dhugaadha carraa kanarra gahuu dandeenyeerra. Mana kana keessa yookaan iddoo hojii kana dhaabbata kana keessa dhaabbataadhaan nama 11 qacarreerra. Nama korsiisee buusu immoo nama 10 qabna. As jiru jechuudha ijoolleen kun dhugaa bahu. Carraa hojii 11 dhaabbataadhaan yeroodhaaf immoo carraa nama 7 uumnee jirra. Baasanii korsiisuun guyyaatti waan bal'aa qaba waan ta'eef warri yeroodhaaf uumameef kun
warra baasanii qorsisan yookaan immoo humnaan bulanidha. Hojjetaa dhaabbataan immoo as keessa nama 11 qabna. Kanaaf hojii bal'aa hojjechaa irraa jechuudha. Of duratti immoo kanaa ol abdii guddaa qabna. Bal'ifnee guddifnee carraa bal'aa uumuudhaaf yaadaaf karoora bal'aa qabna. Rabbis itti nu guuta kan jedhu mootummaanis deeggarsa cimaa nu godha kan jedhu kanaa olitti abdii guddaa qabna. Hojiin kun hojii baay'ee bu'aatti argamudha. Hojii baay'ee carraanis itti uumamu jenneetti amanna. Inishiyetiiviin bara kana hojjenne industirii godoo 127 kan hojjenne. Inishiyetiivii qonnaa keessatti horsiisa lukkuu, horsiisa aannanii, horsiisa horii, furdisa looniitiin wal qabatee hojii bal'aadha kan hojjetamaatii ture. Bu'uuraalee misoomaa naannoo kanatti diriirsuudhaaf daandiidhaan wal qabatee naannoo kiiloomeetira 11 kan ta'u hojii keessaa hojjennee daandii bu'uura misoomaa biraan geenye. Ibsaadhaan wal qabatee kan jiru ibsaa akkuma magaala Shaggaritti qabachuudhaan magaalli Shaggar inishiyetiiviidhaan xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan hooggansi sadarkaadhaan jiru dhimma inishiyetiivii addatti qabachuudhaan baajanni addatti ramadamee fi ibsaadhaan wal qabatee yooma xiqqaate naannoo miliyoona 42 barana kaffallee ibsaan kun baay'ee isaatti tokkorra kan darbe. Bakka tokkorra kan darbe miliyoona 11 kan kaffallee amma galaatii jiru jira. Kanarra kan darbe iddoo hundattuu galee ifa kennee namni hojii keessa kan galee jiru ta'uu isaati. Hojiin kun ammallee xiyyeeffannoodhaan hojjetamaatii jira. Bara kana yoo xiqqaate kan barreen gaddaarraa dachaadhaan inishiyetiivii kan qonnaa 936 kan industirii godoo immoo 227 karoorfannee jiraataa keenya keessattuu dargaggoo keenya ijaarama biyya kanaa keessatti gatii guddaa kan kaffale, jijjiirama biyya kanaa keessatti gatii guddaa kan kaffale gara industirii godoo kanaatti dhufuudhaan industirii xixiqqaarraa gara gurguddaatti akka ce'uu danda'anitti ijaarree qindeessinee hojiitti gashinee kan hojjechaatii jirru ta'uusaa asumaan akka qabatamuun barbaada. Kutaan magaalaa Gafarsaa Gujee kutaalee magaalaa Shaggar keessaa wanti adda godhu tokko laggeenii fi madda bishaanii hedduu qabaachuudha. Gaarreen kutaa magaalichaa keessa jiran keessaa laggeen maddan hedduutu jiru. Haalli taa'umsa lafaa jiru immoo laggeenii fi burqaawwan bishaanii jiran kana misooma jallisiif fayyadamuuf haala mijataa kan uumanidha. Bulchiinsi kutaa magaalichaas inishiyetiivii misooma qonnaa misooma jallisiif xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechaa jira. Keessattuu misooma jallisii kanaan fuduraa fi muduraa gosoota adda addaa oomishuun gabaaf dhiyeessuun akka waliigalaatti gabaa tasgabbeessuu keessatti qoonni bahachaa jiru salphaa miti. Lageewwan qabnu giddu galeessa godhannee misooma jallisiiti. Kaanaalii gurguddaa bulchiinsa magaalaa Shaggaris deeggarsa nu godhee ijaaraa turree jirra. Kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee kan adda godhu bonaa ganna kuduraaf muduraan Finfinnee Shaggariin kan sooru aanaa Kolooboo jechuu hin dandeenye waan ta'eef naannoo gosa 41 kuduraaf muduraan kutaa magaalaa keenya keessatti kan argamuu fi kan gabaaf oolu ta'uu isaati. Keenya keessumaa naannoon Gafarsaa Gujee ispeeshaalii naannoon Kolooboo kun bishaan nu bira darbee gara biyyoota alaatti illee irraabsaa jechuudha. Kana ta'ee bishaanota gurguddoo hedduu qabna asii kan jallisiidhaaf ooluu danda'anii bishaanota jallisiidhaaf ooluu danda'an gara 4-5 qabna. Isaan keessaa amma kaanaalii nuti amma irratti argamnu kun isa tokkodha. Kan akkasii immoo kaanaalii ammayyaa kan akkasii 4 qabna jechuudha iddoo kana keessa. Kana jechuun tokko eegumsa biyyoof bishaanii godhamee yeroo garaagaraatti daagaan hojjechuudhaan gaarii dudduuba keenya argamu kun gaara Wacacaa jedhama. Achirratti daagaan yeroo garaagaraatti hojjetamaa jira. Itti fufees hojjetama. Kana goonee biqiloota garaagaraa dhaabuudhaan bishaanota jiran kana madda isaanii gabbisaa akka isaan hektaara kennameef kana olillee oomishan gochuudhaaf hojii bal'aatu hojjetamaa jira jechuudha. Kutaan magaalaa Gafarsaa Gujee haala qilleensaa baramaa adda addaa qabaachuun ishee dameewwan hojii qonnaa gosa adda addaaf mijattuu ishee taasiseera. Qabeenyi uumamaa kutaan magaalichaa keessa jirus hojii misooma qonnaaf haala mijataa kan uumanidha. Kaka'umsii fi qophaa'ummaan hooggansa magaalichaa immoo
caalaatti hojii misooma qonnaaf carraa guddaa uumeera. Haaluma kanaan kutaa magaalichaatti oomishaaleen kanaan dura baay'inaan oomishuun hin baramne illee oomishuun jalqabameera. Kana irratti akka fakkeenyaatti eeruun kan danda'amu hojii misooma Appilii irratti inisheetiiviin hojjetamaa jirudha. Alergii keenya dabaluudhaaf wantoota biyya alaadhaa galan hir'isuudhaaf inisheetiivii addaa kutaa magaalaa kanatti hojjetame keessaa tokko Appilii. Oomisha Appiliiti. Oomisha Appilii bara kana bifa adda ta'een jalqabne jechuudha. Bifa adda ta'een naannoo lafa hektaara 201 irratti oomisha Appilii jalqabneet kan jiru. Kun immoo jallisiidhaan kan inni hojjetamu. Jallisiidhaan kan inni hojjetamu. Jallisiin sun immoo amma aadaa guyyaa qofa hojjetanii keessaa ba'uu kan jedhu sun sirrachuu qabaa kan jedhuun waliin gahinsa bishaanii dabaluudhaaf halkanis guyyaas dabaree buufatee namni jallisiisan fayyadamee oomishni sun akka inni dabalamu taasisuudhaaf hojii gurguddaan hojjetamaati kan jiru jechuudha. Gama sanaatiinis oomisha keenya daballee alergii keenya daballee wantoota laagalan hir'isuudhaaf jechuudha. Hojiin gama sanaatiin hojjetame salphaachuun hin danda'amu. Bakka nuyi itti amma argamnu kuni kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee aanaa Kolooboo bakka addaa Qarsaa jedhamudha. Akkuma argaa jirtan kana piroojeektii FRSP jedhamu gargaarsa piroojeektii kanaatiin jallisiin ammayyaa kun qarshii birrii miiliyoona 77 ol ta'uun nu hojjetamee jira. Kana jechuun distaansii kiiloomeetira 3.4 kan uwwisu lafa hektaara 130 ol kan ta'u kilaastara Appiliitiin bara kana uwwisuudhaaf qophoofnee jirra. Parsantii 96 kan ta'us dhaabnee jirra jechuudha. Kana jechuun turtii waggoota 2-3 booddee biyyi keenya Appilii Saawuz Afrikaa irraa Gibxii irraa galchuun seefe gara biyya alaatti ekspoorti goonaa jechuudha. Kana jechuun immoo dinagdeen nama dhuunfaa badhaadhina maatii kan biyyaa ulfaanan guddataa jira jechuudha. Kana goonee magaalaa keessatti jijjiirama guddaa fidaa jirra jenneeti kan nuti qabannee jiru. Inisheetiiviin misooma Appilii hojii kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti hojjetamaa jiru keessatti qonnaan bultoonni lakkoofsaan hedduu ta'an hirmaachaa jiru. Oomishni kun kanaan dura naannawaa kanatti baay'ee kan beekamu waan hin taaneef bu'aan inni qabuu fi haala oomishaa fi oomishtummaa isaanii dabaluu danda'amu irratti qonnaan bulaaf leenjiin ogummaa kennameera. Qonnaan bultoonnis leenjii argatan kana fayyadamuun biqiltuu Appilii dhuunfaa fi kilaasteraan dhaabaa jiru. Kana dura Appiliin hin beekamu amma barana malee kana dura hin beeknu. Nu immoo leenjii nu kennamanii leenjii fudhannee Appiliin immoo kan dhaabame waggaa 3 ittiin gaanu jedhanitti leenjii nu kenname. Qoteen bulaan immoo hundumaa leenjii fudhatee kanuma dhaabuuf baay'ee gammadee baay'ee das jedheeti irraa fudhannee jirra. Appiliin kun duraan kan qoottan irraa harka parsantiin 80 irra caalaatti hin fooyyeffatu jedhanii nu kennan. Appiliin immoo waggaa 3 booda immoo isin immoo firii kennu jalqabaa isin immoo hin guddatu jedhanii immoo baargamoon si buqqifneeti isa dhaabnaa jirra ammas amma hanga ammatti hin finne ammas dhaabnaa jirra. Baargamoon kuni wadaroo 3 immoo akkana kiyyaa ture amma isa buqqisee amma dhaabaan jira amma hin finne hanga ammatti baay'ee wada 2,000 namni fudhadhe yaani firii bicha 2,000 biqiltuun 2,000 fudhadhe amma ittiin naan qatee ishiin kaleessa dhufee jedhanii biqiltuun amma boruun fudhadhee isheettiin dhaaba. Namoonni naannoo kana akkuma keetti baay'ee fudhatanii dhaabu? Baay'ee fudhatanii hanga olitti baay'ee fudhataniiru. Baay'ee fudhataniiru. Ingidihi wanuma dhufuu walumaan laallaa kana.
Oomishaa fi oomishtummaa qonnaa guddisuun faayidaa damdaneessa qaba. Bulchiinsi kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee kanaaf damee hojii kanaaf xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechaa jira. Kun carraa hojii bal'aa uumuu keessatti gahee inni qabu guddaadha. Wabii nyaataa mirkaneessuu, gabaa tasgabbeessuu, oomisha alaa galu biyya keessatti oomishuu fi alergii dabaluu keessatti qoodinni qabu salphaa miti. Kutaa magaalichaattis inishetiivii oomisha dammaan hojiin hojjetamaa jiru kanaaf fakkeenya ta'uu danda'a. Damma oomishuu irratti lammiileen hojii hin qabne hedduun kilaasteraan gurmaa'anii hojjechaa jiru. Qonna keessatti mul'ati keenya inni guddaan paarkii dammaa galaanaa aannanii jennee moggaa saddeettaatiin hojii hojjetaa turre keessatti damma paarkii tokko keessatti gara gaagura 500 gaagura ammayyaa galchuutiin waggaa tokko keessatti gaagura tokko irraatiin naannoo kiloogiraama 29 maal argamutti bu'aa qabeessa karaa ta'eetiin hojiiwwan hojjetamaa turedha. Kan irratti gurmoofne horsiisa kanniisaa fi oomisha dammaa jenneeti kan gurmoofne yeroo ammaa kana waaqayyoon gargaaree gara gaagura 78 keessa kanniisa qabna. Waliigala gaagura addana jiru gara 101ti. Kanaan ol qabatee amma gaagura 78 kana keessaa gara gaagura 24 keessaa oomisha yaallee irra yaalii duraa kana keessatti gara kiloogiraama 98 argannee irra waaqayyoon gargaare damma bareedaa oomisha bareedaa argannee irra. Gama biraatiin akkuma mul'atu kanaas keessatti nuti akkaataan ittiin hojjechaa jirru wantoota adda addaa keessattuu soorata kanniisaatiif kan ta'uu danda'an daraarawwan adda addaa baay'isuudhaan kanniisni akka fayyadamu kan taasisne wanti immoo bu'aa keenyas immoo garanatti fide kanumarraa ka'eetiin natti fakkaata waan gaariitu jira jechaadha. Gama biraatiin kan akka raafuu maraa kan akka hundee diimaa qoosxaa waan adda addaa wantoota gabaa tasgabbeessuu danda'an keessattuu waabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessatti wantoota gabaa tasgabbeessuu danda'an waan baay'ee oomishne nutis gahee nurraa eegamu gumaacha gaarii dhiyeessaa jirra jedhee yaada. Hojii misooma dammaa kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti kilaasteraan hojjetamaa jiru irratti namoota hedduutu hirmaatee hojjechaa jira. Hojichi dhiheenya kan eegale ta'us qabatamaan bu'aan irraa argamu jalqabeera. Hojiin kun namoota hedduuf illee carraa hojii uumeera. Kanneen hojii kana irratti gurmaa'anii hojjetaniif bulchiinsi kutaa magaalichaa deeggarsa ogummaa fi faayinaansii taasisuu simaniiru. Mootummaa kana baay'een galateeffadha. Maaliif jalqaba irraa waggaa hojii kana jalqabu wanti tokko harka keenya hin jiru. Har'a garuu gara birriitti odoo jijjiirame waan guddaatu as keessatti tilmaamuun danda'ama jechaadha. Kanaaf gama faayinaansiitiin isaa ta'u gama ogummaatiin gama gaggeessummaatiin deeggarsa bareedaatu jira jedhee yaada. Bulchiinsi kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee kutaa magaalichaa giddugala oomisha aannaniif dammaa olaanaa taasisuuf galma qaba. Galma kana dhugoomsuuf ammoo fayyaa beelladaa eeguun barbaachisaadha. Kanaafis kutaa magaalichaatti kilinikni wallaansa fayyaa beelladaa hedduun ijaaramaniiru. Qonnaan bulaa keenyaaf horii inni qabuuf kilinika yaala beelladaa akka jiraatu gooneera. Sababni isaa saawwan beellanni kun akkuma namaa hin dhukkubsatu yoo dhukkubsatan immoo yaalamuu qabu. Yoo dhukkubsatan yaalamuu qabu. Yaalamuuf immoo bakki isaan itti yaalaman jiraachuu qabu. Kilinikni jiraachuu fi qaba jechuudha. Kilinika qofa osoo hin taane ogeessi jiraachuu qabu. Ogeessi keenyas akka inni kilinika sanatti galee beellada kan akka inni yaaluuf hojiin gama sanaatiin hojjetame salphaa jechuun hin danda'amu jechuudha.
kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti haala gabaa si'eessuu fi ammayyeessuuf hojiiwwan hedduun bulchiinsa kutaa magaalichaan hojjetameera. Hojiiwwan hojjetaman keessaas inishitiiviin misooma gabaa irratti xiyyeeffate kan eeramudha. Akkuma beekamu kutaa magaalaa keenya kutaa magaalaa kaan irraa adda isa godhu kutaa magaalaa qonnaan bulaan baay'inaan keessatti jirudha. Aanaan keenya yoo fudhanne aanaan baay'eensaa qonnaan bulaadhaan kan haguugamee jiru. Isa keessatti immoo qonnaan bulaa qofa osoo hin ta'in akkuma mootummaan keenya tarsimoo daldalaa cimsuu irratti xiyyeeffate daldalaanis barbaachisaa waan ta'eef daldalaan uummanni keenya toora daldalaatti baay'ee galee waan hin jirreef gara daldalaatti fiduudhaaf xiyyeeffannoodhaan akka inishitiiviittis qabannee kan irratti hojjechaa ture ta'uu isaati. Isaan keessaa bara 2017 inishitiivii mootummaan naannoo Oromiyaa shaggariif 250 kennee isaan keessaa kutaa magaalaa keenyaaf immoo shaggar 24 kennee jechaadha. Isaan kana keessaa inishitiiviin kan loonii jira, inishitiiviin kan lukkuu jira, kan gabaa midhaanii jira, kuduraa muduraa jira jechaadha. Isaan kana 24 nuu kenname dhibbaa ol kan raawwanne ta'uu isaati. Oomisha karaa qindaa'aa ta'een gabaaf dhiyeessuu fi alseerummaa hir'isuuf giddugalli gabaa gahee olaanaa akka qabu beekamaadha. Kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeettis bakka oomishaaleen oomishaman gabaaf dhiyaatan mijeessuuf giddugalawwan gabaa baay'een aanaalee kutaa magaalichaa hedduutti ijaaramaniiru. Giddugalli gabaani barbaachisaadha. Tokkoffaa qonnaan bulaan keenya akkaataa ittiin gara gabaatti itti dhiyeenyaan dhiyeessiisaa geggeeffatu. Inni lammaffaan immoo jiraataan magaalaa keenyaa bakkuma jirutti gabaa argatee akka irraa fayyadamu. Inni kan biraa immoo namni dinagdee keessa galuu akka danda'u jechaadha. Qonnaan bulaan dinagdee keessa galuu akka danda'u kana ilaalameetu kan bocamee mootummaanis gadi buusee nuti sirratti kan hojjenne jechaadha. Jiraattota kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee keessaa dargaggoonni dhibbeentaa guddaa qooddatu. Kutaan magaalichaas humna oomishaa kan ta'e dargaggoof carraa hojii uumuuf kallattii adda addaan karoora qopheessee hojjechaa jira. Keessattuu hojiin industirii godoo irratti kutaan magaalichaatti hojjetamaa jiru abdachiisaadha. Parsantiin 47 jiraataan keenya dargaggeessa waan ta'eef dargaggeessa kana warshaa keessatti qofa hojii guyyaa guyyaa hojjetee ogummaa isaa gurguratee jiraachuu irra rakkata. Kanaaf industirii godoo 137 ijaarree hojiiwwan amma jenne kanatti dabalatee hojii galtee qonnaan inishitiivii keenya milkeessu nyaata horii nyaata lukkuu kan oomishu darbee hojii mukaaf sibiilaa irratti hojii uffata hodhaa gaarmentii kan jennu irratti dargaggoota keenya gurmeessinee hojii amma jalqabnee jirru daran ammas gaaffii dargaggoota kan nu gaafatu hojjetaa kan ture ta'uu isaati. Industiriin godoo carraa hojii bal'inaan uumuu fi kalaqa jajjabeessuuf gumaacha guddaa qaba. Haaluma kanaan kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti dargaggoonni hedduun hojii industirii godoo irratti gurmaa'uun carraa hojii ofii fi namoota hedduuf uumaa jiru. Industiriin godoo kutaa magaalaa kanatti carraa hojii bal'aa uumuu bira darbee kalaqaalee jajjabeessaa jira. Madda galii lammiilee hedduus ta'aa jira. Gaarmentiin kun erga hundeeffameeti amma kunoo gara waggaa tokkoo fi waan akka kanaatti deemaa jira. Erga adeemsa guddinaa fi adeemsa lafa qabachuu irraa kan inni jiru. Tokkoffaa hojjetaa xiqqaatu hanga naannoo nama 28 qacarree hojjisiisaa jirra. Hojjetaa kanaaf immoo mindaa isaanii kaffallee ofii keenyaa fi sirraa fayyadamne irraa jiraachaa bifa kanaan tajaajila adda irraa argachaa jirra jechuudha. Deeggarsi mootummaan nu taasisaa jiru tokkoffaa maashina kana karaa maashin leeziitiin nu mijeesse maashin leezii irraa maashinoota kana mara fudhannee
bifa ittiin hojjechuu dandeenyu haala nuu mijeesseera mootummaan. Isa biraanis immoo tajaajila liqaa argannee bal'isnee bifa ittiin hojjechuu dandeenyuuf kan nuu mijeessaa jiru jira jechuudha. Kanan hojjedhu hojii oomisha bilokkeettiiti. Maashina kana maashina haaraadha kan dhaabne. Dursa maashina xiqqaa ture gara maashina xiqqaa sanarraa immoo gara maashina guddaa kana irra geenyeerra. Dursa maashina xiqqaa sanaatiin carraa hojii nama muraasaaf uumnee turre. Akkuma carraa maashina guddaa kana daballe hojii dhabaa keenya illee baay'ina isaanii hanguma kana daballeerra jechuudha. Gara xiqqaate hojii dhaabbii nama 15 oliif carraa hojii dhaabbii uumneerra jechuudha. Hojiiwwan misoomaa kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa jiru keessaa kan biraan barnootadha. Kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee fi naannawaan ishee dhiyeenya magaalaa Finfinneetti kan argaman ta'anis waggoottan hedduuf xiyyeeffannoo waan hin kennamneef barnoonni haala ga'aan babal'ateera jechuun hin danda'amu. Kanaaf kutaan magaalaa Gafarsaa Gujee erga hundaa'ee manneen barnootaa bu'uura boruurraa eegaluun sadarkaan babal'isaa jira. Baay'inni uummata kutaa magaalaa kanaa fi baay'inni manneen barnootaas keessa turanii waliin simu ture jechuudha. So akkaataa barbaadamuu maatiin ijoollee isaa barsiifachaa hin turre. Rakkoo hedduufidha kan saaxilamaa ture jechuudha. Kanuma bu'uura godhachuudhaan jijjiiramaa asitti manneen barnootaa ifa boruu hedduun kutaa magaalaa keenya keessatti hojjetamanii. Kutaa magaalichaatti manneen barnootaa kutaa magaalichaan dura turan sadarkaa isaanii fooyyessuu irrattis xiyyeeffannoo addaan hojjetameera. Manneen barnootaa haaraan ijaaramanis ta'e kanneen kanaan dura turan keessatti bu'uuraalee misoomaa barbaachisan guutuunis hojii kutaan magaalichaa erga hundaa'e hojjete keessaa kan eeramuudha. Gaaffiin Oromoo yeroo gosa addaa tures gaaffii naannoo kanarra ture ijoolleen Oromoo bal'inaan barnoota argachuu dhabuun rakkoo guddaadha ture jira. Naannoo keenya keessatti namni harkaan barreessu jenereeshinii kana keessatti argamaa waan jiruuf xiyyeeffannee cabinsi siyaasaa, cabinsi barnootaan Oromoo quunname sun dhaloota kanarratti dhaabbachuu qaba, iddoo kanatti dhaabbachuu qaba jennee tokko jennee barnoota hoogganuudhaaf yeroo ammaa kana barataan 39 bara kana keessatti mana barumsa sadarkaa hundarratti kan argamuu fi bara dhufu barataa 6,000 daballee simachuudhaan barataa 45,000 ol baruu barsiisuu dhuunfaaf mootummaa irratti gaggeessuudhaaf kan hojjetamaa turedha. Sun immoo dareen dabalataa barbaachisaadha. Manni barumsaa haaraa ijaaruun barbaachisaadha. Faasilitiin manneen barnootaa cabinsa barnootaa karaa kanaatiin dhufe tures rakkoo waan ta'eef Oromoo naa baratu ufaa beeku biyyaaf haa gumaachuu karaa hidhuutiin teekinooloojiidhaan haa deeggaramu karaa hidhuutiin hojiiwwan hojjetaa turreetiin barnoota kan malu bu'uuraalee misooma barnootaa diriirsuuf karaa nu dandeessisuun mana barumsaa bu'uura borii 8 humna waloo fayyadamuudhaan abbootii qabeenya fayyadamuudhaan bara kan haaraa dabarree kan ijaarree jirrudha. Kan biraa mana barumsa sadarkaa tokkoffaa daballee ijaarree kan jirrudha. Kuni bajeta mootummaatiin otoo hin ta'in dhaabbilee investimentii kutaa magaalaa keenya keessa jiran hawaasa keenya manaa manatti deeggarsa maallaqa irraa funaanneetiin manneen barnootaa kana faasilitii guutuu faana ijaarree waldaa misoomaa Oromiyaa illee dabalatee mana barumsaa nu ijaaruutiin mana barumsaa kana dabaluu kan dandeenye jirrudha. Manneen barnootaa jiran immoo ammayyaa'oo hin turre, moodeela hin turre, mana dubbisaa gaarii hin qaban. Kun immoo dhoqqeedhaan kan ijaarame, jijjigaa kan ture, qaawwa kan qabu.
barataan keessa taa'ee barachuuf osoo hin taane horii illee itti galchuudhaaf haga nama jibbisiisu ture. Manni barumsaa kutaa magaalaa kana keessa ture. So kana gaafa jennu guutummaan guututti san jijjiirreerra jechaa hin jiru. Garuu immoo hundeeffama magaalaati. Asitti jara kana seenaa gochuudhaaf hojii gurguddaan hojjetamee manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa, manneen barnoota sadarkaa lammaffaa akkan jalqaba kaase bu'uura boruu kan hedduu isaanii kutaa magaalaa keenya keessatti ijaaruun danda'ameeti kan jiru jechuudha. Inisheetiivii barnootaa keenya keessaa tokko barnoota bu'uura boruuti jechuudha. Barnoonni bu'uura boruu bakka dhaloonni egeree itti qaramuu danda'u, bakka dhaloota egeree itti aadaasaa, duudhaasaa, afaansaa itti ijaaruu dandeenyudha. Sanaan wal qabate jechuudha. Kutaa magaalaa keenya keessatti duraan shaggar utuu hundeeffaminiin dura manneen barnootaa bu'uura boruu muraasa ture. Muraasa gaafan jedhu manneen barnootaa 4 duwwaa qabna ture jechuudha. Akka kutaa magaalaa keenyaa keessatti jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoo mootummaan itti kenneen hirmaannaa hawaasaatiin deeggarsa abbootii qabeenyaatiin manneen barnootaa bu'uura boruu babal'isuu dandeenyee jirra jechuudha. Keessumaa manneen barnootaa bu'uura boruu kana gaafa babal'isnu eessatti babal'isuu dandeenyaa karaa jedhu sana giddu galeessa godhannee bifa qorannoo qabuun jechuudha. Tokko qe'ee qote bulaa keenyaa keessatti bu'uurri boruu hundaa'uu qaba karaa jedhuun hojii bal'aan hojjetameera jechuudha. Sababni isaa immoo daa'imni kun daa'ima daandii dheeraa yookiin immoo karaa fagoo deemee barachuu hin dandeenyedha. Kanaan wal qabatee carraa barnootaa dhabee daa'imman hedduutu maatii isaa keessatti hafee ture jechuudha. Sanaan wal qabsiisnee dhannee qe'ee qote bulaa keenyaa keessatti ijaaruu danda'uu qabnaa jennee yoo xiqqaate haga ammaatti bu'uura boruu 14 ijaaruu dandeenyeerra jechuudha kutaa magaalaa keenyaa keessatti. Manni barumsaa moodela eegduu kun inisheetiivii magaalaa Shaggar keessaa isa tokko. Magaalaan Shaggar manneen barnootaa kutaa magaalaa keessa jiru hunda isaa gara moodeleessuutti kan inni deemaa jiru. Addumatti immoo mana barumsaa moodelaa kun barsiisota filatamoo fi barattoota dorgomsiisanii kan fooyyee qaban as keessatti kan isaan barataa jiranii. Kun immoo karaa guutuu ta'een barnoonni yeroo ammaa cabiinsa barnoota akka biyya keenyatti nu mudate kana keessaa bahuuf inisheetiivii magaalaa Shaggar bocedha jechuudha. Hooggansa siyaasaa sadarkaadhaan jiran manneen barnootaa irratti ramadamanii akka isaan manneen barnootaa cimsan taasifamee jira jechuudha. So hojii salphaan hin hojjetamne bulee jijjiiramni guddaan gama barnootaatiin dhufuu danda'eeti kan jiru jechuudha. Akkasumas duraan yoggaa barachaa turre ofii keenya dabalatee maatiin barsiisaa daa'ima isaa kan ture meeqatu nyaachisee barsiisee, meeqatu uffisee barsiisee, meeqatu meeshaa barnootaa bitee fi barsiisee hojjenne kanuma waliin beeknu jechuudha. Rakkoo hamaa ture jechuudha. Daa'imni mana barumsaa osoo midhaan hin nyaatiin garaa ishee qullaa dhaqti. Gaafa sa'a muraasa geessu waan osoo hin nyaatiin garaa qullaa dhaqteef waa'ee beeluu sanaa yaaddi malee waa'ee barnootaa hin yaaddu. Sana jijjiiruudhaaf mootummaan tarkaanfii fudhatame keessaa immoo tokko nu biratti jechuudha. Kutaa magaalaa keenyatti jechuudha. So manneen barnootaa nuti qabnu bu'uura boruu dabalatee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa irraa kan hafe manneen barnootaa qabnu hundumaa keessatti nyaachisaa jirra jechuudha. Nyaatee barata jechuudha. Barataadhaaf nyaata dhiyeessina jechuudha. Nyaata dhiyeessinee fi barataan barata jechuudha. kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti hojii misooma bulchiinsi kutaa magaalichaa xiyyeeffannoo addaan hojjetu keessaa seektarri fayyaas kan dursaan dheeramudha. Hundeeffama kutaa magaalichaan dura dhaabbileen tajaajila fayyaa muraasa qofaatu ture. Kutaa magaalichaas ta'ee naannawaa isaa hospitaalli tokkollee hin turre. Buufanni fayyaa fi keellaan fayyaa muraasni jiran baay'ina uummataa kutaa magaalaa kun qabu kan madaalan miti. Sababa kanaaf jiraattonni naannawaa kanaa baasii fi yeroo isaanii qisaasessuun
magaalaa Finfinnee dhaqanii tajaajila wallaansa fayyaa argatu ture. Kutaan magaalaa Gafarsaa Gujee erga hundaa'ee rakkoo kana hundeerraa furuuf hojjechaa jira. Uummanni keenya waan lama rakkata. Tokkoffaa bakka jirutti mana yaalaa gahaa hin qabu. Lammaffaan immoo bakka manni yaalaa gahaa jirutti immoo dhaqee yaalamuuf immoo rakkoo afaanii rakkata. Fakkeenya magaalaa Finfinneetti deemee yaalama nama. Yaalamuu dhaqeetti dhibee dabalataa achirratti dabalatee dhukkubsatee gala. Sababni isaa afaan ittiin yaalamu waan hin qabneef jechuudha. Hanqina hamaatu ture naannoo sana. Kana jijjiiruu qabnaa kan jedhu tarkaanfii magaalli fudhateen sochii taasifameen kellaawwan fayyaa kutaa magaalaa keenyatti akka ijaaraman ta'eeti kan jiru. Buufataaleen fayyaa akka ijaaraman ta'eeti kan jiru. Isa qofa osoo hin taane namni naannoodhuma isaatti qoricha yookiin daawaa bitachuu akka qabuuf mana qoricha hawaasaa hojjetameeti kan jiru. Kutaa magaalaa kana. Kana gaafa jennu hundumaayyuu immoo waliin geenye irraa hojjennu waliin hin geenye. Kanarraa kanaaf immoo bakkee yaalamuu qabutti immoo gatii madaalawaa ta'een akka inni yaalamuuf hojiin inshuraansii fayyaa irratti hojjetame hojii salphaa miti. Hojii guddaan naannoo sana irrattis hojjetamuu danda'eeti kan jiru. Gafarsaa Gujeetti sirna kenniinsa tajaajila fayyaa qaqqabamaa fi si'ataa ta'ee diriirsuun hawaasa fayya qabeessaa fi oomishaa ta'ee horachuun badhaadhina hunda galeessa dhugoomsuuf hojiin hojjetamaa jiru jajjabeessaadha. Kenniinsa tajaajila fayyaa baay'ina uummataa magaalichaa waliin walgituu danda'u uumuuf dhaabbileen fayyaa kanneen akka keellaa fayyaa fi buufata fayyaa dabalataan kutaa magaalichaatti ijaaramaa jiru. Bu'uuraan itti dhiyeenyaan dhibee ittisuu irratti dubartoota keenya, daa'imman keenya, hawaasni keenya fayyaalessa goonuuf misoomaa uumuu irrattis karaa nu gargaaruu danda'uun deeggarsa hawaasaatiin keellaa fayyaa 3 humna waloo fayyadamnee kan ijaaraa turree jirrudha. Dabalataan OR bilookii operational sarjikaalii buufata fayyaa Gujee keessatti kennuu waan hin dandeenyeef abbaa qabeenyaatiin deeggarsa adda addaa arganneetiin OR bilookii ijaaruu dandeenyeerra. Buufanni fayyaa keenya sadarkaa isaa istaandardiitti sadarkaa yaalii isaanii qulqullina akka qabaatu saffisaa akka ta'ee fi dandeettii yaalanii fayyisuun isaanii akka cimuudhaaf jecha gara istaandardiitti dhufuudhaaf keemistirii maashinii, CBC maashinii, altiraasaawundii maaliin kun gahaa akka ta'utti hojiiwwan hojjetaa turree jirra waan ta'eef bara kana sanaanis bu'a qabeessadha. Uummanni keenyas karaa kanaan itti quufeera waan jedhu sana qabna. Kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee keessa kanaan dura keellaa fayyaa lakkoofsaan 6 ta'antu ture. Yeroo ammaa gara 10tti akka ol guddatu ta'ee jira. Buufanni fayyaas haaluma kanaan hojjetamaa jira. Ijaarsa hojii wal qabatee inisheetivoota adda addaa fudhannee hojiirra oolchaa turre. Fakkeenya yoo kaasuu barbaanne keellaa fayyaa bu'uuraa duraan 2015 dura 6 qofa kan ture 4tti daballee yeroo ammaa kana 10 geessisneerra jechuudha. Kan biroo kana yeroo jennu keellaan fayyaa duraan ture hawaasa keenyaaf tajaajila gahaa laachaa hin turre. Maaliif baay'ina uummataa fi bal'ina lafaa hojii wal qabate keellaan fayyaa kun tajaajila guutuu laachaa hin turre jechuudha. Kanaaf keellaa fayyaa dabaluun baay'ee barbaachisaadha. Kana qofa miti bara kana 2 haaraa ijaarree iddoo hawaasa barbaadutti tajaajila akka laannu godhineerra. Kanaan dura abbaa keellaan fayyaa tokko tajaajila nama 5,000 laata. Sanaan yeroo wal bira qabnee ilaallu xiqqoo ture jechuudha. Kan tajaajila laatamaa ture. Amma garuu kara 12tti yeroo guddisnu naannoo baay'ina uummataa 60,000 ol keellaan fayyaa qofa tajaajila laachuu danda'a kan jedhu qabannee hojjechaa jira jechuudha.
kutaa magaalichaatti hojiin dhaabbilee fayyaa kanaan dura turan babal'isuu fi teeknooloojii ammayyaan wallaansa fayyaaf gargaaran guutuufiin tajaajila si'ataa fi haqa qabeessa akka kennan taasisuunis bal'inaan hojjetamaa jira. Baay'ina uummata qabuun dhaabbileen fayyaa kun gahoo miti. Moora ammayyuu irratti daballee hojjetnee irratti dabaluu danda'u nurra jira. Buufata fayyaa 3 qabna turre. Bara kana garuu tokkotti daballee naannoo aanaa gudduu keessatti kan fulbaanatti ijaarsa isaa xumuramee tajaajila jalqaburree wanni goone akkaataa kanaan babal'isaa jirra jechuudha. Kana qofa miti buufata fayyaa keessatti tajaajiloonni laataman qulqullina isaanii fi wanni isaanii eegsisuuf maashinoota adda addaa duraan kan hin turre akka CBC maashinii, keemistirii maashinii, altiraasaawundii kana fa'aa buufanni fayyaa qabaatee hawaasa keenyaaf tajaajila akka laatu gochaa jirra jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in OR bulookii iddoo kutaa baqaqsanii yaaluu galiuma abbaa qabeenyaa hirmaachisnee maal hirmaachisnee amma ijaarsi isaa xumurame bara kana tajaajila hin jalqabaa kan jedhu qabannee hojjechaa jirra jechuudha. Tajaajilli iddoo kanatti kennamu akka kellaa fayyaatti otoo hin taane akka hospitaala jalqabaa caalaatti tajaajilli kennamaa jiru. Nuti anas ta'e namni tajaajilamaan iddoo kana dhufu kanaan dura alli tajaajilaa nama deddeebisuun illee jira. Yeroodhaan illee yeroo tokko yeroon hojiin galamnee jira. Amma garuu wanti jiru baay'ee jijjiirama guddaa waan qabutu jira. Maaliifan kana jechuu barbaadee dur humni namaallee baay'ee guutuus haa ta'u hagumti jiruyyuu aga sa'aatii eeggachuun sun jira nama deddeebisuun jira. Amma garuu jijjiiramni jiru baay'ee waan namatti toludha. Namni dhufee gara deemuu barbaade hundumaatti deeme tajaajila argachuu malee hunda argachaa akka jirutti ilaalaa jira. Rakkoo dhiheessii qorichaa sadarkaa buufata fayyaatti jiru furuufis kutaa magaalichaatti manni qorichaa moodela hawaasaa 2 ijaarameera. Hundeeffama kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeen dura hospitaalli tokkollee kutaa magaalaa kana keessa hin turre. Yeroo ammaa hospitaalli sadarkaa isaa eeggate kutaa magaalichaa keessatti ijaaramaa jira. Hospitaalli kun kutaa magaalichaa qofaaf osoo hin taane hawaasa godinaalee Oromiyaa kallattii kanaan jiraniif tajaajila kan kennuu danda'udha. Akka shaggaritti hospitaala jalqabaati jechuudha. Hospitaalli kun hospitaala jalqabaati. Shaggar yeroo hundaa'u hospitaala tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Sababa kanaan shaggar baajata isaatiin naannoo biiliyoona 3.4 laatee kun amma sadarkaa argitan kanarra ga'eera jechuudha ijaarsi isaa. Ijaarsi isaa naannoo parsantaa 30 isaa fi isaa ol ga'eera jechuudha. Kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti baay'ina uummataa yeroo gara yerootti dabalaa jiruu fi haala qabatamaa kanaan dura tureen dhiheessiin bishaan dhugaatii qulqulluu jiru gahaa miti. Yeroo ammaa dhiheessiin bishaan dhugaatii qulqulluu kutaa magaalichaa 43% irra jira. Rakkoo kana salphisuuf kutaan magaalichaa erga hundaa'e hojiiwwan hedduu hojjechaa jira. Yeroo ammaa bajeta kutaa magaalichaa magaalaa Shaggarii fi deeggarsa magaalaa Finfinneen boolli gadi fagoo baay'een qotamaa jiru. Akkuma waliin beeknu bishaan Gafarsaa as kan jiru Finfinneen bishaan kana dhugaa jira. Asuma teenyee uummanni keenya bishaan dhugaatii qulqulluu argachuu waan hin dandeenyeef boolla bishaanii gurguddaa aanaa baadiyaa aanaa gudduu irratti aanaa kolooboo irratti piroojeektii gurguddaa naannoo biiliyoona 1.3 itti kan tilmaamamu kan gudduu gara kanatti kan deemu aanaa hunda gara olitti kan simatu aan kolooboos bifa kanaatiin piroojeektii ijaaramee onkoloolessatti uummata keenya fayyadamaa taasisuu gara naannoo 27 fayyadamaa taasisaa jedhamee kan tilmaamamu ijaaraa kan jirrudha. Piroojeektoonni bishaan dhugaatii qulqulluu kanneen birrii biiliyoona 1.9 hojjetaman kan jiran yoo ta'u
Hojiin isaaniis sadarkaa adda addaarra jira. Baay'een isaanii bara 2018 tajaajila kennuu jalqabuu jedhamee eegama. Pirojektoonni kunneen guutummaatti yeroo xumuraman dhiheessii bishaan dhugaatii qulqulluu yeroo ammaa dhibbeentaa 43 irra jiru gara dhibbeentaa 65tti guddisu. Hundeeffamaan duratti uwwisni bishaan dhugaatii kutaa magaalaa keenya naannoo parsantii 43.61ti. Kan ammoo rakkoo kana hundee irraa furuudhaaf akka magaalaa Shaggarittis akka kutaa magaalaa Gafarsaa Guujettis uwwisa bishaan dhugaatii rakkoo bishaan qulqulluu hawaasa keenyaa furuudhaaf hundee irraa furuudhaaf qorannoof diizaayiniitti galleechuudha akka waajjira bishaan albuudaa fi Enerjiitti. Ammaan tana madda baajataa garaagaraatiin piroojeektii babal'aa naannoo boolla gadi fagoo 13 hojjetamaa kan jirudha. Kaawwan isaanii kan magaalaa Finfinneetiinis hojjetamu, kan deeggarsa magaalaa Finfinnee, kan biiroo bishaanii fi Enerjii Oromiyaa, kan magaalaa Shaggaris boolli isaanii qotamee siivil workiinis jala jala hojjetamaa jira jechuudha. Boolli 13 kuni siivil workiin isaanii ennaa xumurame guutumaan guututti kan ammaan kana hojjetamaa jiru naannoo uummata 125,000tiif tajaajila kan kennudha jechuudha. Kunis immoo uwwisa bishaan dhugaatii kutaa magaalaa keenyaa parsantii 43.61 irra jiru gara parsantii 65tti ol butaa jechuudha. Piroojeektiin ammaan kana hojjetamaa jiru. Kanaaf kana yoo xumurre uummata bishaan qulqulluu hin arganne aanaa 3 jiran kan amma piroojeektii hojjechaa jirru hundee irraa ni furraa jechuudha. Kutaan magaalaa Gafarsaa Gujee jiraattota ishee keessaa walakkaatti kan dhiyaatu dargaggeeyyiidha. Bulchiinsi kutaa magaalichaas humna oomishaa fi egeree biyyaa ta'e kanaaf xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechaa jira. Guddina hawaas dinagdee biyyaa keessatti gahee isaanii akka bahaniif carraa hojii uumaafii jira. Dabalataan dargaggoonni bakka gaarii akka oolaniif giddugalli oolmaa dargaggoo sadarkaasaa eeggate kan bu'uuraalee misoomaa teeknooloojiin deeggarame guutameef ijaaramaa jira. Giddugala dargaggoo sadarkaasaa eeggate kutaa magaalaa kana keessatti baajata mootummaatiin hojjetamuu danda'eera. Giddugala dargaggoo kan hojjenneef maaliifi dargaggeessi keenya harka isaa qullaa qalee diina fuuldura dhaabbatee qabsaa'ee garbummaa jaarraa meeqaa seenaa gochuu dargaggeessa danda'e. Dargaggeessi kun kaleessa kan ture bakka oolu hin qabu. Yoo laaltan mana bunaa ala ta'a. Achumatti yeroo isaa gubaa oolu. Araada adda addaatiin qabamee daandii gubbaa deemaati kan inni oolu. Bakkeen taanedha kan oolamu. Kana maaliif hin jijjiirru kan jedhu magaala waliin dubbachuudhaan giddugalli dargaggoo sadarkaa isaa eeggate waa hundumaa of keessaa qabu. Mana ispoortii of keessaa qabu. Mana dunkaanaa yookiin suuqii adda addaa kan of keessaa qabu. Kaaffee kan of keessaa qabu. Mana dubbisaa diijitaal ta'e kan of keessaa qabu. Carraa hojii dargaggoota hedduuf kan uumuu danda'u kutaa magaalaa keenya keessatti baajata mootummaatiin ijaaruun danda'ameeti kan jiru. Dargaggeessi sheedii ijaartee carraa hojii uumteef qofa hin gammadu. Xiinsammuunsa dammaquu qaba. Iddoo oolmaa argachuu danda'uudha qaba. Sheedii keessa hojjechuu qofa miti. Warshaa keessa hojjetee galee dadhabeetii gala waan ta'eef bakka itti bashannanu bakka itti sammuusaa bashannansiisee humna misoomaa ta'uu danda'u, humna nagaa ta'uu danda'u giddugala dargaggootaa maallaqa guddaatiin piroojeektii kompleeksii ta'e laayibrarii of keessaa qabu, kaaffee of keessaa qabu, bakka bashannanaa bakka dirreellee kan hin xumuranne yaa ta'u malee kan hojjetaa jirru waan ta'eef karaa kanas dargaggoonni keenya fayyadamaadha inni kan nuti yaannu. Kutaan magaalaa Gafarsaa Gujee magaalaa hawwattuu jireenyaaf mijattuu taate taasisuuf hojiiwwan damdaneessa ta'an hojjetamaa jiru. Magaalaa jireenyaaf mijattuu uumamaa jirtu kana keessas hawaasni galii fi sadarkaa jireenyaasaa sadarkaa adda addaarra jiru walqixxummaan keessa akka jiraatu hojiin mijeessuus akkasuma hojjetamaa jira. Hojiiwwan hojjetamaa jiran keessaa tokko dinagdee hawaasaa galii gadaanaa qabanii tumsuun jireenya fooyya'aa akka jiraatan taasisuudha. Kutaa magaalichaatti bara 2017 jiraattota sababa misooma kooriidariif manni isaanii jalaa diigamee hanga tokkoo fi harka qalleeyyii biroof manni jireenyaa ijaaramee kennameera. Manneen jireenyaa kunis bajata mootummaa fi hirmaannaa uummataatiin ijaaramani. Hawaasa keenya
qarqara daandii turan hedduu isaanii sababa misooma koliidaraatiin kaafneeti kan jiru. So kaasuu qofa osoo hin taane jara kana maal goona? Jala qubsiisuu danda'u nurra laata? Jireenya isaanii fooyyessuu danda'u nurra laata? Kan jedhuun gamoo abbaa darbii 4 kutaa magaalaa keenya keessatti ijaaramee abbaa warra 24f akka inni darbu ta'eeti kan jiru. Kana gaafa jennu warra sababa koliidaraatiin daandii irra kaan kana hunduma isaanii yoo deebisnee dhaabnee irraa hojjenne yeroo barbaada hin dhaabne. Kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti erga hundeeffama ishee asii hojiin bu'uuraalee misoomaa, sosochiin dinagdee fi hawaasummaa hawaasa si'eessuun jiruu fi jireenya uummataa fooyyessuun hedduun hojjetamaniiru. Kanaaf agarsiistuun ammoo bara 2015 yeroo kutaan magaalaa kun hundaa'u bajanni piroojektonni misoomaa adda addaa ittiin ijaaramaa turan naannoo birrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 91 qofaa ture. Kutaan magaalichaa mul'ata magaalaa ammayyaa jireenya hawaasaaf mijattuu taate uumuuf qabatee hojjechaa jiru dhugoomsuuf bajata piroojektonni misoomaa ittiin hojjetaman yeroo gara yerootti dabalaa jira. Pirojektoota ijaaramanis akkasuma baay'inaa fi qulqullina isaanii dabaluu irratti bal'inaan hojjeteera. Haaluma kanaan bara 2017 kutaa magaalichaatti pirojektoonni misoomaa adda addaa bajata mootummaa ramadee fi hirmaannaa uummataa birrii biiliyoona 5 oliin ijaaramaniiru. bara 2017 kana yoo xiqqaate hojii bileena 5 oliiti kan hojjetame. Hojii kana keessaa muraasa isaa kaasuudhaaf mana qusannaa asii aanaa Kolooboo kana keessatti argamu mana abbaa warraa 24 qabachuu danda'u gamoo miliyoona 169 hojjenne aanuma kana keessa riqichaalee aanaa 3 wal quunnamsiisu miliyoona 32 kan hojjenne hirmaannaa uummataatii fi baajata mootummaatiin uwwisa daandii keessatti wal qabatee bara kana yoo xiqqaate naannoo daandii kiiloomeetira 52 hojjenne hirmaannaa uummataa ida'uu baajata mootummaatiin bara kana keessa naannoo aanaa gudduu jedhamutti kiiloomeetira 22 daandii keessaa ibsaa miliyoona 19 yoo xiqqaate gamoo abbaa darbii 3 miliyoona 374 hojiilee gurguddaadha bara kana kan hojjetaman. Kutaan magaalaa Gafarsaa Gujee jiraattota isheef mijattuu akka taatu akkasumas badhaadhinni hunda galeessi kan keessatti mirkanaa'e taasisuuf hojiin bu'uuraalee misoomaa babal'isuu ammas xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Akka fakkeenyaattis kutaan magaalichaa bara 2018 qofaa pirojektoota adda addaa birrii biiliyoona 8 oliin ijaaruuf karoorsee hojii eegaleera. bara 2018 biliyoona 8tti kan hiiku pirojektii gurguddaa karoorfannee jirra jechuudha. Inni tokko biliyoona 3.6 kan ijaaramu hospitaala aanaa Gafarsa Eegduu keessatti ijaaramu xumursiisuu dabalatee pirojektii gurguddoo sadarkaa kutaa magaalaa fi aanaatti hojjetaman hirmaannaa uummataatii fi baajata mootummaatiin giddugala dargaggoo, iddoo oolmaa daa'immanii, riqichaalee xixiqqaa, riqicha giddugaleessaa, kalbartiiwwan xixiqqaa naannoo 72 ta'an daandii keessaa haaraa saaquu fi pilaanii qe'ee lafa buusuutiin wal qabatee hojii gurguddaa karoorfannee jirra. Hojii kanaan dabalata miidhagina magaalaa dabaluuf hojiin misooma koriidarii naannoo keenyatti qabamee jiru bara ittaanu kana lootiidhaan lootii lamaan kan hojjennu ta'a. Daandii federaalaa magaalaa keenya keessatti hojjechiisu kutaa magaalaa keenya keessatti hojjetamullee bifa gaariidhaan eegalamee kan jiru bara ittaanu kana rakkoo bitaa fi mirga jiru hiiknee right of problem isa jedhu hiiknee hojii kana ariifachiisuudhaaf wanti hojjetamaatii jiru hojii bal'aatu jira kanuma jedhu sana gabaabsee kaasuudhaan. Kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee seenaa, aadaa fi duudhaa Oromoo guddisuu irrattis
xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Keessattuu duudhaa fi aadaan Oromoo guddina hawaas dinagdee jiraattota magaalichaa keessatti akka qooda cimaa qabaatuuf hojiiwwan hedduun hojjetamuu eegalaniiru. Kanarratti duudhaa ganamaa Oromoo kan ta'e aadaa wal gargaarsaa cimsuuf tajaajila lammummaa fi buusaa gonofaan hojiiwwan kutaa magaalaa kanatti hojjetaman eeruun ni danda'ama. Kutaa magaalichaatti haqa mirkaneessuuf waldhabdee uumamus karaa aadaa Oromoo furuuf manneen murtii aadaa sadarkaa adda addaatti hundaa'anii hojjechaa jiru. Manneen murtii aadaa kunneen dhiheenya kan hunda'an ta'anis waldhabdee hawaasaa keessatti uumamu itti dhiyeenyaan furuun dhaabbata haqaa filatamoo ta'aa jiru. Manni murtii aadaa kun hundaa'uun isaa uummata keenya tajaajila guddaa fi haqa guddaadha kan inni mul'ise. Uummanni kun manni murtii aadaa erga hundaa'ee haqa dhokate, dhugaa dhokate, haqa awwaalamee ture, waggaa dheeraaf kan ture walitti baasee araarsee tokko taasisee waliin jiraachise manni murtii aadaa kun jechaadha. Mana murtii aadaa kana keessatti namoonni dhugaa qaban dhugaa isaanii argatan. Jalqaba gara waggaa sadii kan jalqabne isaa waggaa sadii deema. Dhugaan argame. Dhugaa guddaatu argame iddoo kanatti. Ulfina guddaatu argame. Akka aanaa Gafarsaa Eegduu kanatti jechuudha. Ergasuma manneen kunirree manni galmi kunirree ijaarame. Iddoon kunirree dhaabbate. Namoonni dhugaa qaban dhugaatti argatanii iddoo kana ta'ee fi dhugaan itti argamedha. Hawaasni ulfinaan waliin oolee gale. Uummata keenya araarsinee, uummata keenya qulqulleessinee, ka wal jibbe araarsinee, ka wal kaade amansiifnee araarsina. Namni aadaa keenya cabsu hin jiru. Namni aadaa keenya jibbu hin jiru. Hunduu aadaa kana hin jaalata. Nus immoo qulqulleessinee nama araarsina. Manneen murtii aadaa wantoota mana murtii idileerraa adda godhan keessaa tokko araaradha. Mana murtii aadaa keessatti murteen kennamu araara of keessatti hammata. Kun ammoo nagaa fi araarri waaraan namoota wal dhaban gidduutti akka uumamu taasisa. Garaagartummaan mana murtii idileetii fi mana murtii aadaa gidduu jiru baay'isee guddaadha. Manni murtii idileedhaa ragaa namaati irratti hundaa'ee ragaa namaati irratti dhaabbatee murtee itti laata. Manni murtii aadaa garuu dhugaarra dhaabbateeti. Garaagartummaan isaatis manni murtii aadaa dhugaarra dhaabbatee haqarra dhaabbatee walitti araarsee tokko taasisee waliin akka jiraatan yoo du'an akka wal awwaalan yoo badan akka wal barbaadan akka obbolummaatii fi akka abbaaf haadhatitti tokko ta'anii akka wajjin jiraatan taasisa manni murtii aadaa jechaadha. Manni murtii adilee garuu tokkotti murteessaa inni gana boru oolee bulee haala walitti bahee amma du'aaf ajjechatti deemu jechaadha kan mana murtii idilee garaagartummaan isaa kana. Manni murtii aadaa kun በጣም ደስ ነው jedhama. Maaliif itti fayyadamaa baay'ee irraa argadheera. Namarraa irree maallaqa argadhee qabaadhee namni na kaade hin jira. Na kaadee namni madde asitti haadha manaa kee fidadhu jedhanii haadha manaa kee fidadhu jennaan ay isheen fidu sirumaa nattaafu namichi na biraa qabaa jedhe. Na biraa qaba jedhee maallaqa sannaa kennee namni bakka biraatitti firdi beetii soggaa dhaqee kaaduu hin danda'a. Ragaa sabaatis dhiyeessuu hin danda'a. Ragaa sabaa sun immoo isaasitti murteessuu hin danda'a. As hoggaan dhufee haqidha. Namni seera kana wanna hunda sanyii jiru kan waraana jiru kan qambara jiru kan eeboo jiru kan argee sanyii hundaa hoggaa laalee to'annoo jedhu dhuguma nama sodaachisa. Kana waaqa jalaa dheechanii hin baane. Malkaa jalaa dheechanii hin baane. Tulluu jalaa dheechanii hin baane. Aadaa keenya kan duraan itti bullu amma ittiin boonnaa nu deebite jennee waaqa galateeffannaa. Milkaa'ina hojiiwwan kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti hanga ammaatti hojjetaman keessatti qoodni hooggansaa fi jiraattota magaalichaa olaanaadha. Kanaaf galata guddaatu isaaniif mala. Hojiiwwan amma kana kaase hundayyuu hunda keessatti hirmaannaan uummata keenya takkaa nu biraa hafee hin beeku.
hirmaannaan uummata keenyaa takkaan biraa hafee hin beeku. Kanaaf hooggansa keenya sadarkaan jiruuf hawaasa keenya sadarkaan jiruuf jaarsolii keenya abbootii gadaa haadholii siinqee sadarkaan jiraniif dargaggoota keenya dubartoota keenya sadarkaan jiran qaamolee nageenyaa keenya sadarkaadhaan jiran akkasumas abbootii qabeenyaa keenya kan yeroo hundumaa nu cina dhaabbatan manneen barnootaa ijaaruun nu cina dhaabbatan kellaa fayyaa ijaaruun nu bira dhaabbatan manneen qorichaa ijaaruudhaan nu bira dhaabbatan yoomiyyuu hojii keenya keessatti milkaa'ina keenya keessatti kan isaan hin dagannee fi qooda fudhattoota yeroo hundumaan waliin ta'anii sochii nuti taasifnu keessatti milkaa'ina keenya keessatti qooda isaanii ba'aniif carraa kana fayyadamee kabajaa fi ulfina guddaa isaaniif qabu maqaa kutaa magaalaa keenyaatiin ibsuun barbaada. Aanaa nuti qabnu keessaati aanaa eegdurraa kan hafe aanaan kan baadiyyaadha. Ammas gaaffii misooma bal'aa qabna. Lafa bal'aa qabna. Humni kutaa magaalaa keenyatti dhufee magaalaa shaggaritti lixa shaggariif ijoo kan ta'e mul'ata shaggar egeree kan irratti milkaa'uuf irratti lafa qabatu jennee yaannu Gafarsa Gujeedha. Haalli qilleensa keenyaa bareedaadha. Teessumni lafa keenyaa bareedaadha. Nageenya waaraaf nageenya amansiisaatu jira. Humna oomishaa, humna barate, humna dargaggootaatu jira. Investimentii gurguddaan dhufee immoo humna kana gara misoomaatti gara jiruuf jireenya uummata keenyaatti akka gahee isaa bahu waamicha koon dabarsa. Dabalataan waan hojjennu kun hunduu uummata keenyaaf immoo xiqqaadha waan ta'eef bu'uuraalee misoomaa bal'aa qabnu daandii keessa hojjetaa turre kun gahaa miti jenneen amannu waan xiqqaa bara kana hojjennu irratti baratti aanutti karoota gurguddaa babal'aa daran cimsee misooma hunda irratti qabanne hojjetaa jirru ta'uu isaa ibsuun barbaada.